Tarii seenaan kun miira keessan jeequu danda'a. Kanaaf immoo obsaan dhaggeeffadhaa. Jireenyi qoosaa miti. Kanammoo ofii koo irratti argeem. Danuun oomachaa afaanii yaasanii sana booda dhiiga funyaaniin darbatanii lubbuun isaanii darbeeraam. Kaan immoo osoo fannifamanii reebamanii addunyaa kanarraa dhabamaniirum. Hiriyootan jaalladhu hedduun isaanii immoo kan adeemsa lafa onaa waliin qaxxaamuraa jirru. Rasaasni daangaa irratti mataa isaanii falfaluun biyyee nyaachiseeraam. Kaanis lafeen isaanii galaana keessatti hafeeraam. Shamarreen hedduun sababa beelaarraan kan kee osoon ija kiyyaan dhaabbadhee ilaalu wixxifachaa lubbuun isaanii keessaa baateetti. Eeyyee ani maqaan koo Abdii Asfaw Baqqaleen jedhamaam. Bara 1992 godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaa ganda Hoomaa Goorgisii naannoo Daarsee jedhamuun beekamutti abbaa koo Asfaw Baqqalee fi haadha koo aadde Guddattuu Dhibbisaarraa kanan dhaladhe yoo ta'u, mana barumsaa koo sadarkaa tokkoffaarraa kaasee hanga kutaa 10 xumurutti achumatti baradheem. Ijoollummaa koorraa kaasee maatiin kiyya jireenya giddu galeessaa waan jiraataniif tarkaanfii fi imalli jireenya ani eegale karaa mijataa hin turreem. Gufuuwwan jireenya koos hedduu ta'uu isaaniirraan kan kee lubbuu koon jiraachuu hangan jibbutti ga'eeraam. Haa ta'u garuu maatii koofis ajajamaa, hawaasan keessatti guddadhes kabajaa, hunduma waliinis jaallatamummaa guddaa qabaachaa barnoota koo xumuree yoon kutaa 10ffaa ga'u qormaata biyyoolessaa fudhadhee qabxii seensa qophaa'inaa argadhus adeemsa jireenyaaf jecha isa dhiisuun gara kallattii barsiisummaatti hin qajeeleem. Wayita kanas dorgommiif dhiyaadhee darbuun kolleejjii barsiisota Dambidoolloon seeneem. Achis immoo haalli biraa dhufe jechuun gara magaalaa Najjootti nu dabarsaniim. Achitti dhibee koronaa wal qabatee barnoota koo xumuruuf haalli ulfaatus dhumarraa bara 2013 eebbifameem. Ji'oota muraasa boodas maatii koo bira galee harreen abbaa koo waliin daldalaa akkasumas qonna adda addaa irratti bobba'ee osoon hojjedhu bara 2014 carraa hojii godina Harargee Lixaa aanaa Cirootti argadheen mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa barsiisuu eegaleem. Jireenyi achis jijjiirama waan dhabeef bara 2015 murtii tokkoon murteesseem. Innis biyya Harabaa deemu tureem. Maatiin koo harka qalleessa waan ta'aniif isaanis deeggarsa xiqqoo naa gochuun anis tattaaffii mataa koon waa muraasa qopheeffadhee karaa biraa akkan deemu yaadeem. Furmaanni jireenya koos asii kaasee kan durii caalaa hedduu ulfaateem. Kaayyoon manaa ba'eef adeemsa yoon eegalu daandii irratti uffata koon saamameem. Uffannaa tokko qofaas uffachuun dirqameem. Beelaanis hubamuun eegaleem. Guyyoota 3 hanga 4 osoo midhaan hin nyaatinan dabarsaam. Bishaan qofaa xiqqoon cobsadhaam. Tanuu bakka daangaawwan adda addaatti namoota wajjin kee keessaa muraasni du'uu eegalaniim. Shamarran beelaan dhiiga tufanii du'uum. Dhiironni reebamanii fannifamanii ajjeefamuum. Kaanis rasaasaan du'uum. Ormi si ajjeesa, atis wal qooddee wal ajjeestaam. Adeemsa biyyarraa fagaachuu kana milkeeffachuuf yoon Sumaaleetti imalu dararaa hedduun argeem. Beelaaf dheebuunis akkaan na hubaniim. An Sumaalee keessatti qofaa si'a 2 qabameem. Sadaffaa baqadheen ba'eem. Gara biyyaatti wayitan deebi'us isa booda osoon abdii hin murin gara Jibuutiin imaleem. Asitti immoo bakka Dikkil jedhamuun beekamtutti bishaan midhaan waan nurraa kutaniif namoota baay'eetu na biratti dhumeem. Sana boodas osoon bukkee galaana hin gahin bakka Hayyuu jedhamuun beekamtutti immoo bishaan xiqqoo dooniin saatii tokko hanga tokkoof walakkaa hin caalle kan gara galaana guddaatti ittiin deemtutu jira tureem. Gaddi ulfaataan jireenya koo keessatti bakka kanatti dabarse immoo namoonni dheebuu obsuu dadhabanii bishaan galaanichaa wayita dhugan bishaanichi summaa'aa waan ta'eef battala du'uu eegalaniim. Mee yaadii kun hundi jireenya biyya lafaa milkeessuuf yaalii taasifamaa jirudhaam. Kanaafni immoo deemsa itti fufuun bakka kanaa himallee galaana xiqqoo jalqabaa kana ceenee gara galaana guddaatti yoo darbinu dooniin tokko dura keenya ka'uun kan imala eegale galagalee namoota 36 keessaa nama 4 qofaatu hafeem. 32 battala dhabamaniim. Itti aansuun kan deemnee nu tureem. Duuba keenyaan immoo dooniin biraa
nama 200 fe'ee deemaa tureem. Innis galagaluun namni tokko osoo hin hafin addunyaarraa dhabamaniim soorata bineensa galaanaas ta'aniim. Kana hunda ijaan argaa Rabbi na gargaaree Yamanii nan galeem. Asitti immoo qormaata biraan argeem. Innis nyaata namoonni kosii keessatti gatan barbaadeen nyaadhaa waan lubbuu koo oolcha jedhee yaadu hunda balfa keessaa funaanee nyaadhaam. Galgala immoo kaartooniin uffadhee rafaa tureem. Maal ta'a du'i osoo nama fudhatee yoo Waaqayyo na ajjeese jedhee kadhadheeraam. Dararaa fi hamminni hedduun natti wal jijjiire jiraachuu na jibbisiiseem. Yamaniin keessa dararaa hedduun argee dhandhameem. Boodarraa qarshii muraasa walitti qabadhee kaayyoo koof bishaan xiiqii dhugee wantootan dabarse ulfaatus uumaa koo waliin dabarse yeroo ammaa biyya sultaanitii of Oomaan jedhamuun jiraadhaam. Amma tokko tasgabbii nan qabaam. Nan jiraadha jireenya mataa koo hojii mataa koos hojjechuu eegaleeraam. Dacheen garuu hamtuudha gara jabeenyaan guutuudhaam. Ilaalaa dararaa akkas ulfaatu kun seenaa koo dhugaadhaam. Tarii irraa waa barattu jedhee yaadaam. Abdii Asfaw Baqqaleen jedhamaam jedha abbaan seenaa kanaam. Qindeessaaf seenessaan Phaawulos Taaddasaadhaam. ምጣድ ሰበራ ማለት መስበር ይላሉ። ምን እንደሆነ አልገባህም? አቅምባሎ መስበር አሉ። ለምን ይሰበራል አልኳቸው። አልገባህም? ምን ያባ አቅምባሎ ምን አጣጣ Tergibay na ka መሞታችን ነው። እናንተ ሰው ልትገሉ ነው። በቁማችን ልትገሉ ነው። ፈጣሪ በምልክት ነው ደም የነገርኩት ማለት ነው። አፍሬ ምን ብዬ ነው የምናገረው? አፈርኩኝና ከዛም በምልክት እናንተ ኮኮቦች ናችሁ። እግዚአብሔር ነው በስላሴ ምን ብዬ ነው የምናገረው? አዎ ሆኖ በእጅና ነው በእጅማ እንደዚህ እያልኩ ነበር። በምልክት ነው ቀን ብዬ ነገርኩት። ምን አለ እንጃ ወይ ባሊ ራሱ ጎበዝ ነው። ውዱ ባሌ ጎበዝ ነው ስራ ላይ ምናምን። ደግሞ ወደ ሌላ እንዳትወስዱ ስለመዳን ያለም ብያቸዋለሁ። እንደው በቅዱስ ገብርኤል እኔ ሌላ ነገር አላልኩም። እኔ ያልኩት ማለት ነው እቃ ምናምን ቤት ሱቅ ስራ ነው ያልኩት። እኔ መድኃኒዓለም እንደው አደራችሁ ወደ ሌላ መንገድ እናትወስዱ። እኔ ዘንድሮ ማወራው ነገር ሁሉ ጥፍት ብሎብኛል። ተውኝ። የትኛው ስራ ላይ ነው? ይሄው እኔ ምን አልኩኝ? እኔ ያልኩት ድንግል ነው ብላችሁ እኔ ያልኩት እንደዚህ እቃ ማምጣት ስራ ያልኩት እኔ እቃ ፈጣሪው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ሰው እኮ ቅስፈታም ነው። በጧቱ ቅስፈት አታሰሩኝ ማሬ። የስ አዎ አንቺማ እናቴ አንድ ሳምንት ቢያሳልፍብሽ እውነቴን ነው የምልሽ ልፍታክ ነው የምትዩ። እናንተማ ጤንነት የላችሁም እኮ። ሰው እንዴት ሰውን በዛ ይወዳል እንዴ?
ማሪ እኔ ከነማንነቱ ነው የምወደው ማሪ ቢሆንም ባይሆንም ችግር የለም ማሪ ለኔ ጠዋት ነው እናንተ ምሳ እየበላችሁ ነው ገና ቁርስ ልበላ ነው እኛ ቤት ለሊት ነው ወይኔ ዛሬ ወዴት እየሄድን ነው ፈጣሪ ሆይ አትዋሺ ድንግልን የምሬን ነው አሪያምን ሙዋሽ መስሏችሁ ነው ብዙ ጊዜ አይቻለሁ መቤቴን ፊሊፒኒ 90% ፊሊፒኒ ጽዳት አይችልም ደግሞ መዳም ስትወጣ ፊሊፒኒ ወደ ፍሪጅ ነው ኢትዮጵያ ወደ ስልክ ነው እሳለች ጥሩ ነገር የሰራችው ወደ ፍሪጅ ይሻላል ምን ያደርጋል ወደ ስልክ እነሱ ወደ ፍሪጅ ነው የሚሮጡት ፊሊፒኒ ወደ ፍሪጅ ኢትዮጵያስ ወደ ስልክ የምግብ ችግር የለባትም ኢትዮጵያ ስልክ ነው በቃ በትክክል ይላል አንተ የሁሉ ስራው በኢየሱስ ስም አብኖና በፍቃደኝነት እኮ ስትቀበሉ ነው የሚነግራው ማርያምን አንዲት መዳም ስትል ሰምቻለሁ እኔ ያ ያሉ በቃ ይሆናል አይደለ ታያለ አትብላ ወይ አትጠጣ አይደለም ግን ታያለ በቃ መዳምን ታይካለች ያኔ ማን ወደ ፍሪጅ እንደሚሮጥ ማን ስልክ የሚወድ ማን ጽዳት የሚወድ ማን በደንብ ያጸዳል ማን በደንብ ያጸዳል እውነቱ ያለው ነው ይሄ ገባ አይ ትላለች ማርያምን ይላል ገባ በትክክል ገባ